السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. دعوتنا channel كينيا ورينو دفتن والفردا قد سما وري سجل كينيا وردفتن إن شاء الله هارون سني ولد تقبلنا ورب جليه جرا قصة حتو أفتو عقل أفتا عقلي هتا عقلي أفتو يجوا ما ينبيتا عقلي هتا عقلي مو فيكن هتا هاتو هني سيجري ربين ياده هتا أفتا والهتا ربين هتا هذا هتا أبا هتا قصة هتا سبا هتا نمني هن يروجدمو واجرك سواته وكان اسمه سمنتو كنا كده يوكان اسمه جتو من أمنا كيسا سيوانا كنا فوته شتوات وركي وركا أكنا كفامتي بدنا وفتور راجل كباجر أقلينا متشسنا وفتور بكرة تجار كبه وني ندو كنا في لتيف وني نمولت شو بكتيف نمما تسكب ما بيجام فروما كنا بيجي هاتو توكو يروها وهاتو ركون كب يو تهاتو جتي عربولا أفتون كنا رجال أفتون نيسو يوتي هاتو جتمو إن دلنا إن آرا إدي أفكاودا بهاتو نانجران جدا كيسون ساموينت لما فهمو هننا كنا نمومات تكرغارم يرو هاتو نمومامتي بيلادادا يرو هاتو نمومات دغاتيتي فدين سامو سا انجفتيتي يرو انجفتيتي يروس أقلي كانك سامون كانك شهوان فدين كانك سينجفتي حيوان مات ديبيت بيلادات ديبيت نموما وجنيني ناموسان بلسيتو نموما لفا كيسو مال إيمانا لفا كيسو مال سيغلي وان صداتو دبو لفا كيسو مال كان وندا وجنيني كانتي هناتو وننا هاتو ندو كان كيسا فيلتو في نموما تيوتي كبيبار وني هتي نمغول كي توفي نموما تيوتي جلقا بعقلي سيات فكينيا فماتون يومر كاتو كيسا ديمتي مغانا كيسا ديمتي جلقا بيادك ياتي yaadake gar tokko takkani deebi'u hatte kaatati aseensi keessaa footi attentionidha jechuudha ati of biran jirtu beeti ati qaama keessas jira malee yaanni keessa biran jiru jechuu beeti kanaafatti hannatti deebina aqli jechuu hatu jechuun aqli hatu jechuuni ofii kooti nan godha jedhanii nan godha jechuu dadhabanii waan silaan hojjechuu danda'an nan hojjedhe jechuu dadhabanii isa namni hojjetee lafa taa'abee salgangannaa waggaa meeqa itti yaadee jedhe hatu jedhu hanna kana keessa waan akkamii fa'aa jira horii qofatti irraa asii anamni birrii qofatti irraa asii anamni baankii qofatti irraa yookaanis immoo waan karansii lakkaa'amu kanatti irraa akkanaa miti ila gariin kitaaba wal hata ideoloojii anqabu hata angaaf tokkotti baasee waan akkana utuu silaa gooni anjinaa yaada kana hatee kan ofii godhata hanna barsu hanna kitaaba namni qopheesse ka'e namaa fayyaduu irratti yoo qophaa'e bareedduudha ofiitti beekamu yoo ta'e mohanna seegalee dubbi faayidaa ummataa godha yoo jedhe kitaaba hinata namni akkatti haa ta'u jecha jijjiiree yaada abbichaata seegalee dubbi siyaasaan hanna isaas hojjette hijack sirraa godhatanii hojjetachuun anna yoo ofiisaatii baase malee seegalee hanni ofatu jechuun maal jechuudha yoo jette amma dhiyeenya kana naannoo tokkotti bahaa naannoo keenyas haa ta'u maqaa dha'uun nu barbaachisu ofatu akkatti ofatu hin ta'e haadha manaa hata namni ofiyyee haadha manaa hata yaadaan isii hata isa sitti hime isatti hin beeyne isa sin hin beeyne keessa waan silaa isii yoo argite isii mufachiisu yookaan isii miidhu mana miidhu bultii miidhu yoo bakkeetti hojjetaa jiraate hannaa beekadhu isa hundayyuu dhiifna ofitti deebinu hanni baajeta barbaadaa eegamuudhaaf hanni poolisa qofa eega namni hannaaf akkanuma kana miti hanna kaanitti deebinu mi hanna sana magalutti deebinu iyyuu hanni inni kaan yaada walatu jenneer kitaaba walatu jecha walatu aidiyaa walatu yaada walatu sigalee dubbi hanni inni kun haayinaa isa hin qabatamne isa hin mul'anne isa rabbiin qofitti nama keessatti beeku inni hanni immoo han lamatti baafani hanni inni tokko bocatu hatama waan qabamutu hatama maali jennaan ofii keetti nan oomishaa jechuu qaxxaamura duroomuu fi beekan qaxxaamura duroomuudha yoon abbaa kana miidhe malee duroomuu hin danda'u jedhee sitti murteessa gaaf tokko mana hidhaa keessatti gurbaan tokko dukkana bifa isaallee nagarre
maalu jettee dhufteen jedheen dhufee na biratti dhameenaan. Mana namaa galeetan mana namaa keessatti namni tokko hojjettuun mana keessaa bilbiltee yoo jara kanatti jara ciisaa jirutti bilbiltee hin miidhamu jettee ollaatti bilbilchiiftee ollaan kaanii dhufanii marsanii akkanatti hin qabamee jedhe naan jedhe. Qabamtee maaliif ati ugaltee ati jennaan qabeenya qabu maa taabanii argatanii jarri lafa'anii soos argatanii utuu ilmoon horiin dura fakkeenyaaf waan horu malee jedheetoo haadha manaa fuuchuu dhiisee namichi kun umrii isaa dabarseetoo ta'aabee qabeenya kana walitti qabate qabeenyi inni waggaa meeqa walitti kuufate kuni ati utuu in ta'abiin utuu in lafa'in utuu in dafqin lubbuu kee qofa wareegama guyyaa tokko goote dheete jalaa hatuun kuni egeree jireenya keetii irratti maal dhiibbaa maalii qaba jettee yaadda gara fuulduraa keetii ilmoo dhugee waan namaa nyaachiftee guddiftamu akkam taataa jennaan machee yasaasibanaal naan jedhe afaan amaaraa dubbataa gurbaan jechuudha dhufee fakkaata. Machee yasaasibanaal innaan yoo abbaan keessatti dammaqee yoo jennaan nan qala jedhee naqe jedhe dhaggeeffadhu. Masharkat noo naan jedhe jecha kana fayyadame masharkat noo. Eessa akka jirru agartee eessa akka addunyaan jirtu agartee haqqi abbaa sanaatiif jecha haqqi isbiitii jecha masharkat noo naan jedhe billaa qabattee seentee jennaan billaa qofa waa meeqan qabadhee gala. Yoo inni billaan harkaa fudhatee dheen dhakaa jabaa isaaf kiisii kaadha ija isaa keessa dha'uudha. Waa isaatiif jecha. Si gadeeraa dubbi. Edaa inni poolisiin gandaan nama eeguufi abbaa of eegaa hin jirru yoo uumte malee nama of eegaa jiru yoo uumte malee poolisiin nama eeguu hin danda'u. Nama of eegaa jiru oomishaa hin jiru jechuudha beeki maanaan kana. Abbaa of irratti shuumii ta'e abbaa of eegu nama of eegu nama ofii isaatii fi of irratti aangoo qabu inattu abba dhugun taabee argate naatti tokkam ati taabee akkana taabeetti fidachuu qabda nama jedhu hin arganne noomishanne. Wanni akkasii mootummaan barbaadu baajetan barbaadu haadhaaf abbaa qofattaa jiru. Wanni akkasii rabbii sodaatan nutti haajamu. Nama rabbii sodaatu qabuu fi nama irraa dhalate qabuu fi gosa qabu akka qabu bakka qabu naamusa hannaa mataa keessaa akka inni itti kaayyatee itti jiraatu ta'aabee moodeela barbaadata. Amma iddeen nutti kufne iddeen hawaasni biyya keenyaatti nune namichi kun nama haatu argeetii haatu dhaqee beekan. Maaliif immoo ajjeeftaa jennaan duroo muufanii naan jedha. Maan ta'abduure atta abdiin argattuu hin danda'amuu jennaan karaa dheeraan adeemsisaa. Akka kan amma gaamaattu gakkene namicha kana hattuu kana eenyu gakkene beektaa haadhaaf abbaadha. Moodeelan uumneef moodeelan oomishne mucaan kun daa'imummaa irratti mataa isaa keessatti waqaraa itti keessa kaa'aa ta'aabaa maal godhaa hin finne bakkeenumatti of arge mucaan. Amma mootummaan achi dha'in amma mootummaan misoomaa maaloon dhaabaa karaa ijaaraa as wara bishaan baasaa maaloo godhaa. Beekigaa isa ijaan argaa jirru haasaa jira. Sigalee as goraa achi goraa biyya waggaa 100 meeqa lafatti samtee fuunee nu akkanumatti wal dabarsaa dhufne malee ijaaruu nageenya beekan. Wal dabarsaa dhufne amma mootarii jijjiiramu wayii lafa irrattis waa mul'atu irratti fiduudha waatti jira manatti fakkaata. Kana jedheen gaddaa asiif achi deddeemee dhufee baadiyyaa keessa. Maalan argaa nan dhagaa simoo bulchiisa naannoo adda addaattis immoo namoota adda addaattis immoo bilbilees immoo nan dhagaa manneen murtiitti immoo nan dhagaa mana murtiitiin immoo dhaqee firdi beetiidhaan yeroo ammaa kana keessa irra namni wal kasasumaa inni nan haadhaaf abbaa manaati jedhe. Bakka hoo kanas fudhadhu kana mawduuca ajandaa kana yeroo biraatti haasa'u anna keenyatti deebi'an nama ofaatu naannoo tokko takkaa takkitti waggaa 100 oli karaan itti ba'ee ta'a makiinaan irra deemu. Maaliif yeroo hunda caakkaadha karaan jira moo karaa bareedaa jira waggaa 100 oli karaan isaa ba'uun karaa Addis Ababaa dura kana maaltu dura ba'e. Garuu makiinaan irra deemu dhiyeenya kana sarii mootummaan naannoo sana jijjiiruudhaa jedhee karaa baasuudhaaf ramaddee achitti ramadee konistiraakshiniitti kennee maaloo kenne akkatti namni oofatu. Billaahi alayka rabbi sitti agarsiisu karaan kun annan beeka. Dubartii yeroo isiin dawuudhaa kaatee dadhabde qahareesaa fuudhanii kun balillaa bareellaa yookaanis immoo waan irratti nama baatu wasaasaa fuudhanii irra kaa'anitti baatanii biyya meeqa deemu turan annan beeka. Iddeen beekuun haasa'aa jira. Fakkeenyaaf baadiyyaa Harargee sakiinaa gadi miliqaa'eedhaa gadi maal jedhamti laata wanta achii jalqabee jechuudha.
Harargee hamma siin dhuftee Awaashiin geessutti mana yoo nagaafatti nan beeka. Tokkotti beeka. Eessatu irra rakkoo qaba itti yoo nagaafatte nan beeka. Eessatu lafa rakkata hoo jette nan beeka. Eessatu nama rakkata hoo jettes nan beeka. Namumayyuu nama rakkattii bara. Nama jechuummaa ana lakkaa'ameetuma innaan nama taama. Kana qofa miti. Eessatu iyyuu hayyuu rakkata. Eessatu iyyuu sheeka rakkata. Eessatu beeka rakkata. Eessatu manneen barnootaa rakkata. Wallahi lafti nama siin jalaa jiru kun ijoollee mana barnootaa dhaquudhaaf jechuudha. Korokonchii isa gara hin qabne keessa deemteeti. Kiiloomeetirii meeqa deemteeti barnoota baratte turte an kanan beeku. Kana jijjiiruudhaa asfaaltii galchuudhaa konistiraakshiniin chaayinaa wayii fuudhan. Maal jetta gaa ummatuma kaleessaa warruma kaleessaa siinoo tokko baafnaan hin moola. Namni gaggaariin jira. Namni naamusa qabeettiin jira. Anoo fiinatu kan jettee galtee jirti annan beeka. Konistiraakshini afaan wallaachisanii chaayinoota. Yeroo inni bira hin jirre kaappoodhuma sun walii galanii simmintoo hatu. Ofatti jechuudha. Ofatti. Dhumnee bara. Salphannee bara. Inni hojjetamaa jiru karaa irra deemaa jirtu suni karaa irra deemaa jirtu sana keessaa simmintoo hattaachi. Yoo hattee illee karaa irra deemtu irraa moo? Ankan kee qaawwaa buna fudhattee itti dheeteeti. Qursii qaawwaa akkuma aadaatti. Qursii fataraa fuudhee namni keenya namni karaa irra deemee buusaa wayii qotate yookaan naannoo kana waa hojjetatu. Aadaadha. Ilaa Abdurrahman keenya tokko waggaa 5 darbe mana wayii daka sana ijaarrata asii naannoo sana. Ijoolleen shawaa taraa buna fuutee fiiti. Mana ijaarrataa jireette. Waa kootu asitti naa ijaarrataa jireetteeti. Buna fuutee. Wallahi ani jagootiin hin arge waan argeen sitti maa jirtu. Bishaan fuuteeti. Bishaan kun dhiyaa argee keessaa dhufe. Waa kootu asitti naa ijaarrataa jira waggaa 5 darbe beeku. Fiddeeti. Naan dhaqeen jaartii sana ammammaa nama rarti. Ammammaa garaana nyaatti. Akkasinitti gaafa sana garaa nyaattee ba'a. Guyyaa hunda akkanatti naa fidaa walitti hunda nasii mana ijaaru naan jedha. Aadaan lafa karaasii ijaaramaa jiru biyyuun diqaawwaa fudhatee gabba'ee. Abboo hojjettootuma chaayinaa sana buna obaasee aadaadha karaatti ijaaramaa jira ammam tokko mooraalii taataaf. Karaatu ijaaramaa jira. Karaattaa jumne ilaa waasinii faarsaan jiru waasinii arrabsaan jiru man. Ofiin tuffadhee ofiin salphisaa jira. Ofiin hamataa jira. Of homachuu of nyaachuu jedhama. Atiraa rabbi ilmoo keenyaan hattuu taasifnee guddifannuu ijoollee jalaan dhoskaa waan hojjettan sana waan hojjetame sana ijoollee gara fuulduraatti nu guddattu ijoollee gaarii nama taasifanna jenneetu yoo itti taabbataarra ijoollee hattuun ta'in ijoollee biyyaan deemtu ijoollee namaan deemtu ijoollee lafaan deemtu ijoollee biyyaan deemtu ijoollee mukaan deemtu aadaan deemtu boca qabdu akka qabdu bakka qabdu tolfanna jennee taabarra atiraa rabbii sana ijoollee sana nu dhoskaa gocha dheengada raawwatamte kana hee poolisiyee waan hojjetamu beektaa magaalaa Finfinnee keessaa. Moorri bas kamee maa wanti biyyi kun hin taane jiraama. Dinqiidhuma duwwaa gata. Warri biyya alaa nus hin rabsinaa nunis waan jedhina akkanatti mana keessaa gabbaasaa irraa nama nutu mana keessaa gabbaasa. Nutu nama tolfataan jirre nutu maatii tolfataan jirre. Bukoo baarmeelii 8 qabame kun ola anfoo kana. Bukoo baarmeelii 8. Bukoo baarmeelii 8 sun maa inni beektaa? Jeessoodha. Magaraan namaa manamoo namaa oo rabbiidhaati. Bolokeetii inni sin rabbiidha isin bolokeetii nu keessatti ijaartan ofi. Ni xaafii seenee bolokeetii nyaataa baane bara. Warri biddeena bittanii nyaattan. Rabbi mana sinitti hawru akka sinitti hawru bakka sinitti hawru. Eeleen kanuma manaa kana bareeda mee manatti ol deebinee manatti tolfannee isa nyaannu yoo waan bukoo jeessoo nyaachuu. Eengada poolisiin shawaa meedaa gara soomaa ulfaadhaa. Bukoo kana jedhanii barmeelii 8 qabame. Biddeena meeqa ba'a? Biddeena kuma meeqa jedhanii minaan meeqa jedhanii poolisoonni warri shawaa meedaa ijoolleen keenya dhaqanii jirti gaa ijoolleen biyyaa yaaddudha. Danuunsi sirreessuudha asii fakkii fiigu nama tokko. Inni waa diigaa oolu kuma 100 wallahi. Amma biddeena jeessoo nama nyaachisuudha. Ofii nyaadhoo jedhanii nyaatu beekadha. Summii tokko kan lammaffaa mi'a ammam tokko hordofamaa jirame ishi inni kana poolisa barbaada. Namni qabsiise nama gandaatii bara. Namuma naannootii bara. Namuma argee bara yookaan immoo hojjettuudha bara. Hojjettu yoo sana hojjetaa jiraatti harki kee naafatu. Naafatu naman ta'in yoo toobatte keessaan baadha. Harka kamtu jeessoo eeleetti si naqee tolchi hawaasatti gabbaase. Uummata kan keetti haadha kee nyaachiftaa obboleettii kee nyaachiftaa nama fakkaatu qiimaa namaa wallaaltee nama jeessoo nyaachiftaa namni mana hin taane manaa oli tokko kan biraati. Dhageessitaati fashkoon katamaa kana keessatti hin gatamu.
fashkoon suffaaca. Fashkooni peepsii inni seekatamu hojii qaba. Ija isaatiin namni arge qaba. Maal ibsa? Tumameeti qabameera gaa. Tumameeti arrafeen buluutaa innaan warra kana dhaga'e. Tumameeti daakamee sarraatinyaan ni godhamee galmi guddaan isaa markaatuu kana keessatti bakkee qophaa'ee taa'anii fashkootum fashkoo maaliif tumu beektaa lubaan jedha walitti dhaqamee laambubamee. Itaana ta'a. Emina baradiin tumame emina baradiin walitti laaqamee lubaan jedha jedhamee gurgurame. Wanti qabrii kana hojjetaa jiru immoo amantiin daangessuu didee silaa bara amantiin nama dhorkaa miti lakkii boo inni kaan hin caaluu iyyuu ree. Waan maqaa wal balleessu lakkii bu'aa biraatti jirra oo. Jara keenya wanni akkasii baay'ata mootummaan barbaadu. Miidhaa namaa sitti mul'atu miidhaa namaa agartuu miidhaa namaa waan namni ta'aa jiru. Ela waan mootummaa maqaa balleessu tokko moo jira ka tokko moo nan hima. Dur yeroo yaadigee wayyaaniin turte jara gaafa tokko shakilaa tumanii barbareedha jedhanii gurguratantu akka adda addaa keessa jira. Sameeniidhaa dhufanuu, dabubiidhaa dhufanuu, eessaa dhufanuu mooji isaaniiti abbaan of beeku. Sigalee shakilaa namicha namni kaleessa beeku shakilaa biyyatti gurguruusaa namicha kaleessa barbareedha jedhee shakilaa tumee daakee dhageessaa daakee shakilaa ummata nyaachisaa bahee shakilaa nyaanneerra jeessoo nyaanneerra akkanaa miti hawaasni ollaa hin beekuu dhugumaa dubbii kana. Namni mana keessa hojjetamee qaxaramee hojjetamaa jiru kun immaa ishi sammuu namicha kanaa eegan immoo atamee ishi waa horachuu fi shakilaa na nyaachisu malee horachuun eegan taane. Seegalila dubbi deengadda ayyaanuma deengaddaa irratti kanas hin qaba poolisiin kanas hin qaba dhadhaadha jedhee muuzii qaba bahe deengadda. Dhadhaadha jedhee moora qaba bahe dhadhaadha jedhee damma jedhamee wanni gurguramaa jiru biyya kana keessatti addunyaa ani inni jedhee tarkaanfiin hannaa bahe hin xiqqaata. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaatti.